Ashamaar kafuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii keenya gongommii karaa Horni Miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Qophii gongommii keenya irratti Oromoon ofiisaatti maal gongoma, walitti maal gongoma, akka biyya keenyaatti guyyaarraa maaltu gongomamaa oole kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti waliin kan turu Allalisaa Dhaabaati. Maarree isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa hanga xumura qophii kottinaa waliin turaan immoo affeerraa kuti. Akkasumas yaadaaf qiiqaa yoo qabaattan koomentii jalatti barreessuu ni dandeessu. Egaa qabxii gongommii koo keessatti yookaan gongommii koo guyyaa guyyaatiin karaa Horni Miidiyaa isiniif dhiyeessu kana keessatti keessumaa taatee biyya keenya keessatti raawwatamu keessumaa immoo qaamota mootummaatiin dhiibbaa uummata irratti raawwatamu bakkeewwan garaagaraatti manguddoota dargaggootaaf akkasumas immoo haala irratti raawwatamu qabadheen bakka tokkotti qophii gongommiitiin karaa Horni Miidiyaa isiniif dhiyaadha. Isinis miidiyaa kana like subscribe gochuu hin dagatina. Egaa qabxii koo tokkoffaa yookaan gongommiin koo tokkoffaa gaa guyyaarraa keessumaa gaa Oromiyaa keessatti godina Shawwaa Lixaa keessatti gaa warshaan biiraa Kenyaan har'aa eebbifamee jira jechuudha. Achi keessatti gaa ambaasaaddaroota garaagaraa akkasumas immoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee irratti hirmaataniitu jiru jechuudha. Qondaaltota sadarkaa federaalaa hanga sadarkaa Oromiyaatti akkasumas keessummoota jechuudha. Kana keessatti gaa komiin garaagaraa ka'aa ture jira jechuudha. Waa'ee warshaa kana irratti akkasumas immoo gaa Itoophiyaa kana keessatti gaa keessumaa gaa waa'ee diinagdee akkasumas immoo gaa qaleensa tokko dabalatee egaa meeshaaleen garaagaraa uummata fayyadamu jedhanii biyyoota alaaf akkasumas biyya keessatti oomishamaa turuun yaadatama jechuudha. Sadarkaa kaampaanii akkasumas immoo sadarkaa hanga konkolaataatti jechuudha. Egaa keessumaa guyyaa har'aa egaa warshaan diinagdee uummata Oromoof kan ta'e egaa keessumaa waggoota 6 dura kan inni godina Shawwaa Lixaatti kan inni jalqabamee ture jechuudha. Achi keessatti gaa taateen akkasumas bu'aa bahiin garaagaraa raawwatamaa ture. Akkas qeeqni garaagaraa qaamota garaagaraatiin karaa qaamota mootummaas ta'e warreen mootummaa mormaniinis ta'e gaa bakkoota garaagaraatti qeeqni garaagaraa yookaan immoo warshaan kun xumuramuu dhiisee akkasumas qabeenya mootummaa fi qabeenya uummataa akkasumas qisaasamee jira kan jedhu karaa deddeebiin komatamaa turuun yaadatama gama uummataatiin jechuudha. Akkasumas gaa bu'aa bahii hedduu keessa gaa guyyaa har'aa gaa warshaan biiraa kan ta'e Keenyaa kan ta'e egaa qaama warraaqsa diinagdee Oromoo kan ta'e jechuudha. Warshaan kun akkasittiidha kan inni beekamu jechuudha. Guyyaa har'aa warshaan Keenyaa godina Shawwaa Lixaatti eebbifamee jira jechuudha. Achi keessatti egaa keessumaa egaa warshaan kun yookaan immoo warshaan biiraa Keenyaa yookaan immoo egaa warraaqsa diinagdee Oromoo kan ta'e kuni birrii biiliyoona 22dha jechuudha kan inni xumurame jechuudha. Guyyaa har'aa lafa hektaara 110 ol irrattidha jechuudha kan inni warshaan kun dhaabbatee jiru yookaan kan inni hojii jalqabe jechuudha guyyaa har'aa jechuudha. Egaa pirezidaantiin guyyaa har'aa Shimallis Abdiisaa dabalatee keessummoota akkasumas immoo Taayyee Asqasillaasee illee dabalatee guyyaa har'aa Taayyee Asqasillaaseedha jechuudha kan inni guyyaa har'aa eebbi kun kan ittiin baname yookaan warshaan kun kan ittiin jalqabe jechuudha. Kanaaf gaa sadarkaa federaalaattis ta'e sadarkaa Oromiyaatti qaamota garaagaraatiin irratti hirmaatamaa tureera jechuudha. Garuu gaa warshaan kun har'a yookaan waggaa 6 booddee guyyaa har'a haa eebbifamu malee akkasumas gaa keessumaa waliif dabalatee akkasumas immoo odaa baasii dabalatee komiin garaagaraa keessumaa namoota siyaasaa fi akkasumas immoo paartiilee garaagaraatiin gaafatamaa akka jiru argamaatu jira. Keessumaa immoo warreen mootummaa kana qeeqaniin jechuudha. Egaa gaa odaa baasiin keessumaa gaa biyya alaarraatii baasii 50 olitu gaa gara Itoophiyaa galee jira jechuudha. Konkolaataa yeroo jalqabaa fi amma gaa hojiirra kan jirullee 10 hanga 15 hanga hin geenyedha jedhamaati jira jechuudha. Kun hundi gaa baasii yookaan immoo qabeenyi mootummaa qisaasee akka jiruu fi hooggantoonni yeroo sanaa fi hanga sadarkaa ammaa irratti warri jiran illee hojii hojjechaa kan jirre fi akkasumas illee warshaa eebbisuu fi hojiin irra jedhanii akkasumas miidiyaatti bahanii odeessuurraa kana fi hojiin hojjetamaa hin jiru kan jedhu gama qondaaltota garaagaraa akkasumas immoo namoota siyaasa garaagaraatiin fi akkasumas uummata dabalatee komiin garaagaraa ka'aati jira jechuudha. Egaa gaa keessumaa gaa odaan baasiin bakkeewwan garaagaraa akkasumas gadaallee dabalatee Itoophiyaa keessatti yeroo waggoota muraasaaf hojjetee turuun ni yaadatama. Amma garuu gaa biyya keenya keessatti gaa yookaan immoo Itoophiyaa kana keessatti hojii hojjechaa kan jirree fi meeshaan illee warreen caban illee suphamuu akka hin dandeenye illee argamaatu jira. Kanaaf bakkoota garaagaraa keessatti gaa konkolaattonni kun dhaabatanii akka jiranii fi hojii alallee ta'anii akka jiran argamaatu jira. Kan immoo komii uummataa fi akkasumas immoo warreen mootummaa kana qeeqaniin dudubbatamaati jira jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa warshaa eebbifamee akkasumas immoo warreen kanaan dura uummata fayyadamu jedhamee gara Itoophiyaatti galee konkolaattonni hedduun hojii dhaaban akka jiranii fi namoota hojii hin qabneef illee carraa hojii akka isaan dhabaniif rakkoo guddaa ta'ee jira jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa gaa warraaqsi diinagdee Oromoo yookaan immoo warshaan Keenyaa kun gaa godina Shawwaa Lixaatti kan eebbifame gaa warreen hojii dhabaa hedduuf hojii banaa jedhamuyyuu malee komiin garaagaraa ka'aati jira jechuudha. Qabxii koo lammaffaatti yeroon darbu gaa keessumaa Oromiyaa kana keessatti akkasumas biyya keenya keessatti nagaan dhabamuun kun ammas gaa gama waraana adda bilisummaa Oromoo fi
gama mootummaatiin bakkeewwan garaagaraatti gaa injifannoo galmeessiisneera kan jedhu gama raayyaa ittisa biyyaatiinis ibsi bahaa akka jiruu fi qondaaltonni garaagaraallee waraana adda bilisummaa Oromoo keessa harka laachaa jiru kan jedhu gaa ibsi baheeti jira jechuudha gama raayyaa ittisa biyyaatiin akkasumas gama waraana adda bilisummaa Oromootis bakkeewwan garaagaraa keessatti qaamota mootummaa boojii akkasumas immoo qabeenya mootummaan qabu sana irraa saamaa jirra akkasumas immoo warreen nu lolaa jiran illee harkaan qabaa jirra kan jedhu ibsi gama lamaaniin bahaa jiru kun ammas formaata argachuu hin dandeenye waggoota muraasatti keessumaa erga waraana adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti lolli jalqabe wal booji'uun kun akkas lubbuu wal baasuun kun akkas qabeenya barbadeessuun kun daran hammaachaa dhufeera kun waan haaraa miti jechuudha kanaaf gaa guyyaa har'aas bakkeewwan garaagaraatti lolli gidduu isaaniitti adeemsifamaa jiru qabeenya hedduun barbadaa'ee akka jiruu fi akkasumas lubbuun namoota hedduu darbee akka jirullee argamaati jira jechuudha ibsa isaanii kana keessatti kanaaf formaata dhabuun kun keessumaa wal waraansi isaanii kun dhuma argachuu dhabuun isaa immoo namoota nagaa keessumaa Oromoo kan ta'an gaagaa akka jiru argamaati jira jechuudha gama faannootti yeroo darbus faannoo fi mootummaan kunis bakkeewwan garaagaraa keessatti wal waraansi isaanii daran hammaachaa akka dhufee fi uummata Amaaraas nagaa dhowwachaa akka jiru argamaati jira jechuudha kanaaf gaa Gojjam dabalatee akkasumas bakkeewwan garaagaraa keessumaallee Oromiyaa dabalatee bakkeewwan garaagaraatti bakka faannoon jirutti waraayyaa ittisa biyyaa wajjirraan lola cimaa gaggeessaa akka jiranii fi bakkeewwan garaagaraatti illee hooggantoota faannoollee qabaa akka jiru raayyaan ittisa biyyaa guyyaa irraallee ibsa baaseeti jira jechuudha kanaaf rakkoon gama isaaniitiin jiru ammas egaa bakkeewwan garaagaraatti lolli gaggeeffamaa jiru kun furmaata argachuu hin dandeenye gama faannootiinis jechuudha kanaaf finxaaleeyyiin Amaaraa mootummaa loluurra yookaan raayyaa ittisa biyyaarra loluurra darbee uummata Oromoo daangaarra jiran ammas gaagaa akka jiruu fi ajjeesaa akka jirullee argamaati jira akkasumas qabeenya saamu akkasumas horiillee saamaa akka jiran argamaati jira jechuudha kanaaf dhiibbaa isaan geessaa jiran mootummaa irratti qofa osoo hin taane uummata Oromoo warreen daangaa jiran irratti illee finxaaleeyyiin Amaaraa dhiibbaa guddaa fi lubbuu baasaa akka jiran argamaati jira kunis furmaata argachuu hin dandeenye keessumaa waggoota muraasa keessatti wal waraansi uummata Oromoo fi akkasumas finxaaleeyyii Amaaraa gidduutti bakkeewwan garaagaraa keessumaa warreen daangaarra jiran irratti lolli gaggeeffamaa jiru sadarkaa ammaatti furmaata argachuu yookaan immoo dhuma argachuu hin dandeenye jechuudha kanaaf dhiibbaan gama isaaniitiin uummata Oromoo irratti taasifamaa jiru ammas daran kan waraana adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessa jiru dhiibbaa irratti geessisu caalaa dachaan dabalaa akka jiru argamaati jira jechuudha dhumarratti waa'ee Itoophiyaa fi Eertiraati Itoophiyaa fi Eertiraan gaa ammas gungummiin isaanii marsaa ammas akkuma duraatti itti fufaati jira jechuudha asab kun egaa Itoophiyaa jala akka galuu hin dandeenye gara deddeebiin Isaayyaas Afeworqii dubbachaati jira jechuudha kanaaf loltoonni gama lamaaniinuu daangaarra qubatanii jiran ammas gara biyya isaaniitti deebi'uu akka hin dandeenye fi gungummiin illee ammas waa'een hidha galaanaa gaa ammas gungumamaa akka jiruu fi Itoophiyaanis duubatti deebi'uu akka hin dandeenye dubbataati jirti jechuudha kanaaf gaa Isaayyaas Afeworqiis gaa waan akka haasootti yookaan akka qaldiitti hulaan galaana argamu miti yookaan immoo Itoophiyaan argachuu hin qabdu gaallillee dhuguu qaba malee Itoophiyaan argachuu hin qabdu kan jedhu gara deddeebiin dubbatamaati jira jechuudha kanaaf yeroo darbeerraa kaasee yeroo uummata Oromoo sababii mootummaan ammaan gora jiruutiin uummanni Oromoo miiliyoonaan lakkaa'amu arrabsamaa turuun ni yaadatama kanaaf arrabsoon kunii fi akkasumas immoo dhiibbaan uummata Itoophiyaa irratti raawwatamaa jiru gama Isaayyaas Afeworqii waan dhaabbateen fakkaatu kanaaf sigaa waa'ee hidha galaanaa Itoophiyaan argachuu qabdi argachuu hin qabdu kan jedhu qaamota garaagaraa sababeeffatee dubbatamaa haa turus malee hanga ammaatti furmaanni argamuu hin dandeenye kanaaf gama lamaaniitu wal gaarreeffannaan akkuma itti fufetti akka jiru argamaati jira egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa qophiin gungummii koo taatee biyya keenya keessatti Itoophiyaa keessatti qaamota mootummaatiin dhiibbaa uummata irratti gahu kan hanga ammaatti daawwatartoon ture qophiin kun qophii gungummiitiin karaa Horni Miidiyaa isiniif dhiyaatudha qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti waliin kan turu Allalisaa Dhaabaati qophii gungummii biraan hanga walitti deemnutti immoo qophiilee Horni Miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadhaa.